Ani maqaan koo Qaal Kidaanin jedhama. Kanin dhaladhee guddadhe magaalaa Adaamaa keessatti yeroo ta'u barnoota koos kutaa 1 hanga 10ffaatti achumatti baradhe. Barnoota koo kutaa 10ffaa akkuma baradheenis Yuunivarsiitii Kolleejjii Rift Vaalii galeen dippiloomaa koo akkaawuntiingiin baradhe. Haatii fi abbaan koo mana nyaataa giddu galeessaa banatanii hojjetanii ni jiraatu. Anis hojii argadheen erga ramadamee booda mindaan argadhu qarshii xiqqoo waan taateef hojii dhuunfaa koo ogummaa nyaataa harka haadha koo irratti baradheen mana nyaataa mataa kiyyaa naannoo Yuunivarsiitii Adaamaatti banadhe. Bifa gaarii fi ija namaa keessa haala salphaan seenuu waan hin danda'uuf yeroo gabaabaa keessatti maamila hedduus horachuu nan danda'e. Maamiloota koo keessaas isa tokko kan ta'e barataan Yuunivarsiitii Adaamaa muummee arkiteekchariitiin waggaa arfaffaa baratu baay'ee natti siquu fi na ajaa'ibsiifachuu jalqabe. Qarshii yeroo dhabeellee liqiidhaan nyaachuuf yeroo hundaa na ilaaluuf mana kiyyaatiin hafu. Booddees jaalalaaf dhugumatti akkana barbaadu dargaggeessi kun natti hime. Ofiifillee nama bareedaa dhaabbiin tolaa waan ta'eef tarii nama daaluu danda'a ta'innaa laata jedheen ergan dudduuba isaa hiriyoota isaa qorachiisee booda tole jedheen gaaffii jaalalaa isaa fudhadhe. Waggaa tokko booddees akka ani jaalladhu maatii kiyyatti himeen guyyaa ayyaanaa mana keenyallee isa fudhadhee deemuun eegale. Isa waliin hariiroo jaalalaa toon jalqabeen dura dargaggoota hedduu waliin jireenya jaalalaa ani dabarseera. Haa ta'uutii garuu jaalala yeroo dheeraatiif nama na barbaadu waan hin arganneef inni kuni garuu waggaa tokko ol na waliin turraan dhugumattis jireenya isaa gara fuulduraa na waliin karoorfatee dhaabbachuu kan yaadedha kan jedhu sammuu kiyyattis ni dhufe. Innis ergan barnoota koo baradhee eebbifamee booda wal fuunee mana tokko keessa jaalalaan jiraannaa naan jedha. Anis guutummaatti abdii koo sarra kaawwadheen yaada bultii jireenya koos nan tasgabbeeffadhe. Rabbis isa gargaaree barnoota isaa baratee eebbifamuun hojiin illee achuma Yuunivarsiitii Adaamaa keessatti qacarame. Gaafa eebbasaallee maatiin isaa sagantaa eebbasaa maatii kiyya waliin wal baranii mana keenya keessatti gaggeeffamee fi haati kiyyas haala keenya erga sirriitti hubattee booda jaarsi ergamee seera qabeessaan maaliif bakka tokko hin taatanii jechuun na gaafatte. Toles jedhee jaalallee koo kanatti wanta haati koo na gorsite yeroon himu innis battaluma maatii isaa gara maatii kiyyatti ergee qubeelaanis nuuf ta'ee kanaan booddee mana tokko taanee waliin jiraachuu eegalle. Ani yeroo koo guutuu hojii irratti waan hin dabarsuuf jaalallee koo bakka kana ooltee kana gooteettaa maaliif kana goote jedheen guyyaa tokkoyyuu isatti dubbadheen hin beeku. Ana duuba darbee gochaan taane ni raawwatas jedheen gonkumaan shakkine. Haa ta'uutii garuu guyyaa tokko kana duratti yoo galgaleeffatellee sa'aatii 3 waan hin dabarreef guyyaa kana garuu galgaleeffatee sa'aatii 3 waan darbeef tarii waa ta'e ta'innaa kan jedhuun bakkee baheen yeroon ilaalu balbala mana keenyaa fuulduratti dubartii gara biraa waliin dhaabbatee otoo wal hungatuun arge. Innis na argee isa arguu kootti baay'ee na rifate. Battalas mucayyoo sana dhiisee gara kootti dhufuun ifama na gaafate. Baay'ee erga teenyee gallee odeessinii booda lammata ittiin deebi'u jedhee waan kakateef garaatti qabadheen isatti araarame. Haala isaa kanaan booddee garuu amanuun na rakkisee guyyaa tokko bakka inni ooluu fi hiriyoota isaa haala inni ammarra jiru gaafachuus na yaale. Haa ta'uutii garuu hiriyoonni isaa kan beekan akka qofaasaa galaa jirutti. Jaalalli kanaan duratti isaaf hin qabu shakkiidhaan guutummaa guutuutti ni hidhama. Waggaa 2 mana tokko keessatti erga waliin dabarsinee booda otoon beekiin daa'imni gadameessa koo keessatti ni dhufa. Gaa'ilallee waan kana dura raawwanneef wanta qabnu walitti qabnee hanga humna keenyaatti gaa'ila keenya raawwachuu akka qabnu abbaa manaa koo kana waliin walii galle. Maatii keenyattis beeksisnee guyyaan gaa'ilaa nuuf murame. Haa ta'uutii garuu kana gidduutti abbaan manaan koo wanti isa barisa gadhiisuu didee gaa'ila keenyaaf guyyoonni muraasa yeroo hafan dubartii gara biraa waliin hoteela keessatti otoo wal fudhatee seenuu suuraa kaasanii suuraa isaanaaf fidanii. Anis suuraan kun maalidhaa jedheen yeroon isaan gaafadhu jalqaba irratti na amanuu didee wantoota guyyaa sana ta'anii waliin hiriyoonni isaa waaniif tokko lamaan yeroon itti immoo guutummaatti na amanees
dhiifama na gaafate. Wanti kun dhiifama akka ta'uu hin qabne beekus haa ta'uutii garuu guyyaan gaa'ela keenyaa maatiinsaas maatiin koos gammachuu guutuun eeggachaa waan jiraniif kana gidduutti rakkoo uumuun baay'ee natti ulfaate. Jireenya akkanaaf hin taane garuu yeroo sumayyuu nan beekan ture. Lamuu lammatatti hin deebi'u jedhee mana amantaa deemee naaf kakate. Tarii bulee waan hundumtuu sirratuu ni danda'a jedheen gaa'elli keenyis kan nuti barbaanneen olitti nuuf ifee maatiin keenya nuuf gammadanii nuyis jireenya keenyatti fufne. Garuu maalaa godhuutii daa'ima koollee otoo hin dahiin yeroon misirrummaan keenyaa ji'a lama toon lakkoofsiin abbaan manaan koo ammas dubartii gara biraa faana qabame. Anis hojii isaa waan hin beekuu faana isaan hordofsiisa. Darbeeraa isa guyyaa kana garuu isa darbuun dadhabe. Daa'ima koo gadameessa koo keessatti ji'a 7 fixeen isa waliin gargar ba'ee ciisuun jalqabe. Rabbis nagaadhaan na hiikee maqaa daa'ima koollee ameen jedheen moggaafadhe. Rabbitu naaf kenne waan ta'eef qofummaa koo daa'ima koon akka narraanfadhu abdiin godhe. Abbaan manaan koo maatii koofillee nama gaariidha. Haatii fi abbaan isaas akka nama gaarii fi gochaa dogongoraa ana irratti hin raawwanneetti beeku. Daa'imni koollee abbaa malee akka inni guddatu waan hin barbaanneef isa waliin ciisuu malee abbummaa daa'ima koo anis san dhorkine. Otoo namni tokkoyyuu rakkoo keenya gidduutti hin beekiin walirraa gargar baanee jirra. Har'a waggaa 7 booddee bultii gara biraa ijaarrachuu waan na barbaachiseef karaa seera qabeessaan reefuu dhimmi kiyya ilaalamaa jira. Amalli gaariin taane bakkeetti dura yoo hin sirreeffamne erga manatti ol galee boodallee hanga kanaaf nama saaxiluu waan danda'uuf yeroo bultii ijaarrattan dhimmoota akkasiirraa jalqaba bilisa ta'uu keessan of eeggadhaan dhaamsa ani isiniif qabu. Dhalli namaa amala gaariin taane gara biroo qabaatee sammuu qulqulluun dhiifama waliif gochaa jiraachuu ni danda'a. Haa ta'utii garuu maatii erga godhatanii wanta gaariin taane hojjechuun isaa ta'u yaaduun obsa namaaf hin kennu. Jaalalaa fi fedhii guutummaatti yaaduu maatii keessaa dhibbaaf dhibbatti ni hir'isa. Abbaan manaan koo hiikaan jiru kuni hojiidhaaf gara magaalaa Finfinneetti waan jijjiirameef mucaa kootiin hojiin akka jijjiirame malee ana waliin gargar akka baane himeen hin beeku. Haala gaariinis gammachiiseen mana barumsaa gaariitti barsiisaa guddifachaan jira. Jireenya kee lammaffaa Rabbi siif haa milkeessu naan jedha. Ana obboleettii keessan Qaal Kidaan magaalaa Adaamaarraa ulfaadhaa nagaatti galatoomaa. Guyyaa shamaa akkam jirtu kabajamtootaaf hordoftoota qophii Oromiyaa 24. Nagayaaf jaalalli tokkummaan bakka jirtan hundaatti hunda keessaniif haa ta'u jechaa guyyaa har'aa xalayaa obboleettiin keenyi Qaal Kidaan nuuf ergitee isiniif dubbiseen hin ka'a. Akka isinirraa barattaniif hubannoo cimaarraa argattan homaa shakkii tokko illee hin qabu. Obboleettii keenya ergaa kee kana nuuf qooduu keetiif guddaa galatoomii isin jechaa kabajamtootaaf hordoftoonni qophii Oromiyaa 24 wanta isinitti dhaga'ame jajjabina akkanumallee waan na hubattan komentii jalatti akka barreessan kabajaan isin gaafadha. Egaan qophiin guyyaa har'aaf isiniif qabadheen dhiyaadhallee kana fakkaatti. Laayikii fi sheer gochuun deeggarsa keessaniin na waliin turaa jechaa namoonni chaanalii keenyaaf haaraa taatanillee anaa dhufu. Kun Oromiyaa 24 guyyaa guyyaatiin xalayaa jaalalaa fi seenaa jireenyaa nama barsiisuu bashannansiisuu danda'u isiniif qabattee waan dhiyaattuuf isinillee sabskiraayib gochuun maatii keenya argattanii booddee xalayaa jaalalaa yookiin seenaa jireenyaa nama barsiisuu bashannansiisuu danda'u qabaattan karaa telegiraamii karaa lakkoofsa bilbilaa kiyyaa duwwaa 937 38 65 64 nuuf erguun irratti hirmaachuu hin dandeessu. Qopheessuuf qindeessuun isin waliin kanan ture ani gammachiista shoomeeti. Guyyaa boriis qophii gara biraatiin hanga walitti deebinutti bakka jirtan maraan turtii gaarii horaa bulaa. Marumayan tado asbaibo anu benjira maru Goodbye.
كموت انت معنا